jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa sagantaa kennaa faaya aartii torban kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi hanga xumuraa sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kana sagantaa kennaa faaya aartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo babbareedaa ta'an ergaalee hedduu qabu akkasuma sirboota qabsoo aadaa fi ammayyaa isiniif filannee jirra. Sirboonni babbareedaan nuti torban kanaa fi walduraa duuban isiniif filannee sirba haarawaa guyyaa kaleessaa gadi dhiifame kan haala yeroo amma uummanni keenya keessa jiruun wal qabatu akkasuma sirriitti ibsu sirba weellisaa Suuraatii fi akkasuma Meetii akkasuma sirba yeroo dheeraa dura sirbame sirba weellisaa Shukrii Jamaal akkasuma sirba Booharaa Biraanuu kan torbee kana keessa ba'e sirba bareedaa dhaamsaa fi dhama isaa kan ilaallu ta'a. Jalqabaarratti sirbii nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa ta'ee fi haala yeroo wajjin kan wal qabatu sirba Suuraa fi Meetii mata dureen isaa ni danda'ama jedhu isiniif filannee jirra. Biyyaaf rooba roobdaa anaa fi bidda roobdaa gooftaa utuunsi abdadhu akkas na goota meeqatan nagaadhaa madduutti maana saama ankametan kan waama obbolaatoo wal haama. Namni dadhabaama yaa waaqni dhaama jedhisiif hunduu ni danda'ama. Weellistoonni kunniin sirba hedduu bareedaa kan ergaan isaa laalaa uummata keenyaa ibsu kan haala yerootti wal qabatu sirba bareedaa ta'ee fi rakkoo amma uummanni keenya keessa jiru kan ibsu dhaamsaa fi dhamaa itti godhuun uummata biraan ga'anii jiru. Yaa waqadaraa na tulfooti harki biraa nala figara iye dadhabe nana inagaan hagabe birmata dhabe hinaginye moore sagali yako malif nam birmanne siya tokkicheko nam birmaturi malo Nambir maturi malo siwa mirano nambir maturi mali siwa mirani. Weellistoonni kunniin wal jalaa fuudhuudhaan kan sirban yoo ta'u bifa kadhannaa waaqaatiin abdii uummataa akka dukkanaa'e kana akka qaamni birmatuu fi dhabamee iyyanii lallabaa fi jiru. Ari'oonni kiyya guutee na xillisuu ani akkamiin danda'e haa callisuu dubbadhus miira kiyya jechiyyuu mul'isu kan hin arguuf dhagahu wanna dabee morma cabee qoonqoo hagabee sagalee iyyatee dadhabee ija cichee xiqii morma qabee bubbulee raamelgan ilkaan keerraa kolfa dhabee fuula keerran jiru simboon ittiin si beeku rakkinni gadi si qabee ceeku alaama naa si jeeku anuu darbuuf utuu si darbaa eegu. Si bu'u didee qacceensa godha rakkoodha cittoorratti fantoodha nagaas fayyaas dhabee gidiramaa diinnitti gamaa dhiphifamaa ittifachuu ittifamaa dhalatee jiraachuu waakkate ilmi namaa jabaadhuun dimimmisti malee hin dhaamtu iji hamtuu kee hajaamtu siyaa gargaaru innatti bultee kaatee sagal waamtu. Yaa waqadaraa na tulfooti harki biraa nala figara
itti aansuun weellistoonni kunniin iyyee dadhabee naaf dhagayi nagaa dhabee jechuudhaan abdii osoo hin kutatin waaqa isaan uumetti akka iyyatan dhaamaniif jiru. Iyyee dadhabee naana'ii nagaan hagabee birmataa dhabee hin nageenye mooree sagalee yakoo maaliif naan birmannee siyaa tokkicha koo naan birmattuuri maaloo naan birmattuuri maaloo naan birmattuuri maaloo si waamiiraanoo naan birmattuuri maalii naan birmattuuri maalii naan birmattuuri maalii si waamiiraanii. Mere manni keessunni kan masaraa fakkaatu mere gumbiin kee durri inni guuttee cuqqaaltu mere jabbiin burraattu mere ijoolleen utaaltu. Xumuraa wallee kanaati weellistoonni kunniin sirbaa hedduu bareedu kanaan merree manni keessun inni masara fakkaatu merree gimbiin keessun inni guutee utaaltu merree jabbiin gurraattiin merree ijoolleen utaaltu jechuudhaan qeefii qabeenya isaanii warra dhaban warra manaa fi midhaan isaanii jalaa gubate warra biyya ofii keessatti nagaan jiraachuu dadhabanii harka namaa eeggataa jiran bifa suur sagaleetiin rakkoo isaanii addunyaatti ibsaniif jiru. Mere manni keessunni kan masaraa fakkaatu mere gumbiin kee durri inni guuttee cuqqaaltu mere jabbiin burraattu mere ijoolleen utaaltu akkanan turre dhangaan kee mere natti mul'atu sangaan kee obbaa kee qaqallateetti harkaa fi sarbaan kee bara dabdee iyya nama gaddee haqa baddee iyyaafata dhabdee dhibee qixa darbee mirga jiru sarbee. Barichi sun hamaan dhufe gatiin lubbuu namaa kufe gariin cubbuut afaan cufe irbuu tufe baay'ee ulfaata bulee hamaata hunduu ibidda baata ibidda saafaa na gubate malee gidduu takka haafaa biyyaaf rooba roobdaa anaaf ibidda roobdaa gooftaa utuunsi abdadhu akkas na gootaa meeqata nagaadhaa maduutti maana saama ankametan kan waama obbolaatoo wal haama. Namni dadhabama yaa waaqni dhaama jedhisiif hunduu ni danda'ama. Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba weellisaa Shukrii Jamaal sirba isaa jalqabaa kan baroota dheeraa dura sirbee fi sirba inni uummata biratti ittiin beekame sirba mata dureen isaa uleen irraa baddee afaan lagarratti wal argaa naataatu baalee roobee irratti jechuudhaan sirbee sirba baay'ee bareedaa aadaa baalee fi ergaa fi dhaamsa qabu kana kan ilaallu ta'a. Uleen irraa baddee tamu afaan lagarratti tamu afaan lagarratti wal argaan ataatu tamu baalee roobee irratti tamu baalee roobee irratti. Somni waan fayyadu tamu nalleensa sobinii tamu nalleensa sobinii baay'ee seegaa tamu oolta hin bulinii tamu oolta hin bulinii. Weellisaa Shukrii Jamaal weellisaa jabaa fi beekamaa sirboota babbareedaa hedduu roga hundaan kan sirbe yoo ta'u sirba isaa jalqabaa kanaanis yeroo sanatti haala bareedaa ta'een hojjechuudhaan uummata isaaf gumaachee jira. Asii gadi taan arge hidda cooborsaa hidda cooborsaa hidda cooborsaa hidda cooborsaa nasiikaa walii galle warra ho'een nurraa gorsa warra ho'een nurraa gorsa. Rikichi lagaa gama nama teessisu hirree keessa nama teessisu hirree keessa garaan jaalatee dhabe halkanii guyyaa nama boochisa halkanii guyyaa nama boochisa. Adiibaalee buusaanii qamadii adiibaalee buusaanii qamadii adiibaalee buusaanii ardaarii maltuu gaalee wal argaati yaatee fageessanii wal argaati yaatee fageessanii. Solaa
bishaan bu'e Tokiyoo karree Tokiyoo karree Tokiyoo karree Tokiyoo karree Alaalaan ososobda yooma dhiira kennee wal hubanne yooma dhiira kennee wal hubanne. Weellisaa Shukrii Jamaan sirba isaa bareedaa kana wal jalaa fuudhuudhaan kan sirban yoo ta'u bishaan jalli hallayyaa to'aniin dhumuu jallisaan malee bulloo yaanni keen dhumuu bu'anii tumaan callisaan malee jechuun uummata gowaarsee jira. Bishaan jalli hallayyaa to'aniin dhumuu jallisaan malee to'aniin dhumuu jallisaan malee bulloo yaanni keen dhumuu obsaniitu majallisaan malee obsaniitu majallisaan malee. Walaawaliyaa bubbee balaa mannaa balaa mannaa balaa mannaa balaa mannaa gadaallaa mandee biitu takkitti harkaataan saamannaa takkitti harkaataan saamannaa. Soko gubbaanaatu halkan qorrisaatu narraafisu halkan qorrisaatu narraafisu hafuuraa kan kee dhaabe rabbi beeka waan na dhageessisu rabbi beeka waan na dhageessisu. Walaawaliyaa bubbee balaa mannaa balaa mannaa balaa mannaa balaa mannaa gadaallaa mandee biitu takkitti harkaataan saamannaa takkitti harkaataan saamannaa. Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e kan dheenna kana bahe sirba aadaa Jimmaa kan weellisaa Booharaa Biraanuu sirbe mata dureen isaa Shaggee Jimmaa jedhu isin daawwachiifna. Shaggee Jimmaa dhugee nyaata deema namni kan koo akkasii miti. Shaggee Jimmaa ija kee arguu dafii qalbiin korarraati. Shaggee Jimmaa buna afaan kee dhabuus gibeen gamanaatti hafee. Shaggee Jimmaa dhuguma dullee homaa urgaadha nan kuufe. Weellisaa Booharaa Biraanuu sirboota babbareedaa hedduu sirbuun kan beekamu yoo ta'u keessattuu sirba isaa shaggar galuufanii jechuudhaan sirbe uummata Oromoo biratti baay'ee beekame dheenna kanas immoo sirba haaraa Shaggee Jimmaa jedhu kanaan miidiyaa hawaasaa irratti daawwatamaatii jira. Shaggee Jimmaatii gamaalattas deemti harkishee bitaa buna aannan baattee miirgatti akkam godhuuree jehuun guutee gibeeni achumaa nagaa jedhiin alaala ijaani. Shaggee Jimmaatii gamaalattas deemti harkishee bitaa buna aannan baattee miirgatti akkam godhuuree jehuun guutee gibeeni achumaa nagaa jedhiin alaala ijaani. Eddoon buna guurtuu galaana gibee gamaa achiisi dhabnaan ijji koos garaatu na raafamaa walitti hojjechuu baandesii maaree yoo tattaabachuu baandesii maaree nurraa irra tayaanii jaan yoo walaa garee. Weellisaa Booharaa Biraanuu sirba bareedaa kanaan eddoon buna guurtuu galaana gibee gamaa achiisi dhabnaan ijji koo garaatu na raafamaa walitti yoo ce'uu baannesii yoo taphachuu baannesii nurraa hir'ata yaanni ijaayyoo walaa garreessi jechuun sirba bareedaa kana nu daawwachiisee jira. Eddoon buna guurtuu galaana gibee gamaa achiisi dhabnaan ijji koos garaatu na raafamaa walitti hojjechuu baandesii maaree yoo tattaabachuu baandesii maaree nurraa hir'ata yaanii jaan yoo walaa garee.
barbaacha deemaa gufuu miidhagoo cabsee akkamiin antaare ija kee argaa obsi. Si barbaacha deemutti gufuu miidhagoo cabsee akkamiin antaare ija kee argaa obsi. Shakkii jimaa dhugee nyaata deema namni kan koo akkasii miti. Shakkii jimaa ija kee argoo dafii qalbiin korarraati. Shakkii jimaa buna bana kee dhabuus gibeen gamanaatti hafee. Shakkii jimaa dhuguma dullee homaa urgaadha nan kuufe. Si barbaacha deemaa gufuu miidhagoo cabsee akkamiin antaare ija kee argaa obse. Itti dabaluudhaan weellisaa Booharaa Biraanuu sirba bareedaa aadaa Jimmaa kanaan naannawee ceehee dhufuudhaa fi narraa fagoodha riqichi lallabee iyyeessi waamuuf sitti wacanaachi yeroo dhufu atuu beektaa qarree dhaabbattee na eegdaa jechuun bareedduun tala Abbaa Jifaar faarsetti jira. Naannawee ceehee dhufuu fi fagoodha narraa riqichi lallabee iyyeessi waamuuf sitti wacarraachi. Yeroo dhufu silaatu beektaa qarreerra dhaabbattee toona ilaalta akka warri seenan lolee yoosuu deebitee galta. Naannawee ceehee dhufuu fi fagoodha narraa riqichi lallabee iyyeessi waamuuf sitti wacarraachi. Yeroo dhufu silaatu beektaa qarreerra dhaabbattee toona ilaalta akka warri seenan lolee yoosuu deebitee galta. Halkanii mana ba'uus korra keessa joojee homtuu natti hin beeksisu si argaa farroora'ee. Halkanii mana ba'uus korra keessa joojee homtuu natti hin beeksisu si arguu farroora'ee. Shakkii jimaa dhufeera mana baay'ee hin barfaatiin kootume. Shakkii jimaa si argeen galee ciisaa kophaa ko'aasaas. Shakkii jimaa tan jirtu gibee gamaa tanan jiru gaamana. Shakkii jimaa gommalitti ceene toomee dharraa wal baana. Halkanii mana ba'uus korra keessa joojee homtuu natti hin beeksisu si arguu farroora'ee. Halkanii mana ba'uus korra keessa joojee homtuu natti hin beeksisu si arguu farroora'ee. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa sagantaan keenya faaya aartii torban kana asirratti goolabamaa torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammataa qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii isiniin jennaam.